abbaa mana haadha kootii irraa ulfaa'ee daa'ima tokko qaba jetti. Gurbaa qaxalee namoonni seenaa koo irraa akka barnoota argatan seenaa koo kana hordoftoota keetiif dhiyeessi naan jetti mucayyoon takka. Dubbicha akkanaa abbaan koo hin jiru. Harmeentoo ana qofa qabdi. Jireenya mo'achuu fi akkasumas ana guddisuu fi mana bunaa xiqqoo takka bantee hojjetti. Namoota iddoo hojii sana dhufan keessaa namni tokko baay'ee harmee koo tana jaallate. Harmee kootis jaalalli qabeenatti fakkaate booddee walii galanii wal fuudhan. Anis abbaa argadhe jedhee baay'ee itti gammade. Namni kun anaa fi haadha kootiif kabajaa fi kunuunsa addaa nuuf kennu eegale. Ana waliin baay'ee taphata, ni qoosa, iddoo bashannanaa garagaraa nageessa. Dhugaa dubbachuu fi abbaa gaarii argadhe jedhee sirriitti amanee akka abbaan ilmaan isaa waliin ta'u hundaa waliin ta'a. Guyyaa tokko osoo anaa fi inni mana keessa waltumaa wal gangalchaa kolfaa taphannu harmeentoo na argitee intala too tapha abbaa kee waliin eegalte kanaa osoo xiqqoo xiqqeessitee bareeda dhufa naan jette. Anis harmeetootitti fuula koo guuree maal harmee anuu jaalala abbaa reefu argaa jira bar jedhee biraa deeme. Xumurri dubbii akkana ta'e. Guyyaa tokko yeroon mana galee nyaataa fi dhugaatii fuudhee fidee mana dhufe. Nyaata wal gurshuun eegallee dhugaatii keessa qoricha hirribaa kuree dhossee natti kennee anis nan dhugee na laaffisaa dhufe. Booddee hirribni na qabee rafe. Xumura dubbiin namni ana abbaadha jedhee yaadee abbaan mana haadha kootii kun bakka rafee jiru kanatti na gudeedee akka barbaade na godhee akka ani waa ofirratti argee akka gudeedamee jiru hin beekneef waan hundaa narraa miicee. Anis erga of argee booda maal ta'e jedhee isas ofis yoon gaafadhu lafatu si maree. Maal taate jedhee innis dubbii natti jijjiire. Yeroo kana garuu qaama saalaa harma koo fi akkasumas lukkeen kiyya hundaa na dhukkubaa jira. Humni kiyya hundi na dadhabee jira. Yoon isa gaafadhu lafaan of tumteetti naan jedhe. Anis dhukkubbii sana hundaa dandamachuu eegale. Silaa ana humaa hin taane jedhe osoo laguu xurii kiyyaa eeguu ji'a 3 na ta'e. Yoon shakkee mana yaalaa deemu ulfa ji'a 3 garaa qabda naan jedhan. Waan godhu dhabee waan dubbadhu wallaalee of ajjeesuuf murteessee gorsa namaatiin deebi'ee. Harmeen koo dhageessee wanti ani sodaadhee na hin hanqanne jettee baay'ee gadditee boossee isa waliinis walii kan taatee kana kan beeku isaa harmee fi ana qofaadha. Amma ani yeroo kanatti abbaa mana haadha kootii irraa ulfaa'ee dahee haadha daa'ima tokkoo ta'ee jireenya koof olii gadi faanchataa jira. Jireenyi koo abjuun koo kara fuulduraa hundi dukkanaa'ee dukkana keessatti jiraadha. Amanamaan Rabbii qofaadha. Obboleewwan too shamaraa seenaa kana irraa barnoota kana jedhu caalaa barattu. Shamarri fayyaaleettiin ilma haadhaa irraa ulfooftii jedhamaa mitiire. Of eegaa kan argitan waliin ilkaan keessan hin baninaa. Kama argitanitti of hin kenninaa. Kama argitan waliin masakamtanii hin deeminaa. Kana caalaa immoo Rabbitu nama eegaa. Rabbiin isinaa eegu. Namoonni hedduun seenaa akkanaa osoo qabaniin garuu baasanii dubbatan. Anis barnoota guddaa isiniif ta'a jedhee gara gurbaa qaxalee irraa isiniif qoodee. Hordoftoota gurbaa qaxalee baay'ee isin jaaladhaa yeroo gaarii jettee seenaa ishee kana xumurtee. Mee mucayyoo tanaan maal jettan? Kun yuutuuba koodha. Laayikii, koomentii fi sabskraayibii tolchuun hin dagatinaa. Ajaa'iba Rabbiiti.